Koloneel Abdiisaa Gaa Konyaa Wallaggaa Najjoo Kidaana Marateddoo jedhamutti bara 1911 akka lakkoofsa Itoophiyaatti dhalateem. Yeroo daa'imummaa isaa iddoo naannoo jiraataa turetti barnoota qinee Amaariffaa hordofaa tureera. Bara 1920 akka lakkoofsa Itoophiyaatti mana barnoota misiyoonii tokko seenuun barnoota ammayyaa hanga bara 1923tti itti fufee barachaa ture. Erga turee booda abbaan isaa gara Naqamtee waan deemeef innis abbaa isaa waliin deemee barnoota isaas addaan kutee. Bara 1924tti abbaan isaa dhimma falmii qabiyyee lafaatiin obboleessa isaanii hangafaa eeboon waan ajjeeseef hidhamanii murteen du'aatti murtaa'e. Abbaa isaatti jechuudha. Murtichi dhugoomee du'aan addunyaarraa adda bahan. Abdiisaa Gaa abbaa isaanii hiiksisuuf gara Finfinnee dhufee yeroo turetti du'aatii abbaa isaa yeroo dhaga'u gara iddoo dhaloota isaatiitti osoo hin deebiin hafe. Yeroo daa'imummaa isaatti abbaa isaa kan dhabe Abdiisaan jireenya kophaa isaa carraaquuf filannoo barbaaduun dirqamatti ta'e. Wala deemaa waggaa 14 ta'e yeroo turetti mana barumsaa holataatti akka leenji'u iyyateem eeyyamameef. Hoogganaa gulantaa 50 eebbifamee mana barumsaatti ba'e. Bara 1928tti faashistiin Xaaliyaanii Itoophiyaa yeroo weeraretti dargaggeessa waggaa 17 ta'e waraana gara Wallaggaatti socho'ee faana waraanatti duule. Mooraa mana barumsaa tokko keessa kan qubate waraanni Xuqur Ambassaa dirree Boonayyaa Bushee jedhamu irratti diina qubatee waliin falmii jalqabanii xiyyaarri waraana Xaaliyaanii 3 yommuu gubatu Abdiisaa Gaa nama waraana keessatti hirmaate keessaa isa tokko ture. Itti aansuunis Wallaggaa keessa iddoo adda addaatti waraana gurguddaa gaggeeffame hunda keessattis Abdiisaan hirmaateera. Laga Gojob irratti waraana diina waliin gaggeeffameen gootota Xuqur Ambassaan injifatamanii kan turan Raas Imruum, Haayile Sillaasee fi Koloneel Balaay Haayile Abiin dabalatee kanneen biroo booji'aman. Waraana kana keessatti rasaasa lamaan madaa'ee ture Abdiisaan. Madaa'ota biroo waliin gara Boongaatti geeffaman. Abdiisaan hordoffii yaalii fayyaa erga godhee booda gara mana hidhaa Jimmaatti geeffame. Yeroo muraasa erga turee booda gara Finfinneetti fidamee Dooroo Maanaqiyaatti kan argamu mana hidhaa galchan. Hidhaatti hidhamee erga turee booda hidhaa dhaabbiitiin gadi lakkifame. Hiriyoota isaa shan waliin Gullalleetti kireeffatee jiraachuus eegale. Guraandhala 12 bara 1929 akka lakkoofsa Itoophiyaatti Mogos Asgedoomii fi Abrahaam Doboc Giraazaayinii irratti boombiin balaa yeroo buusan uummata Finfinnee irratti gochaan ajjeechaa yommuu raawwatu hidhamaa dhaabbiin tokko jedhoksaan kan eeggamaa ture. Abdiisaa Gaa yeroo muddaa kanatti harka Xaaliyaaniitii miliquu hin dandeenye. Iddoo mana jireenya Abdiisaatii waraana Xaaliyaanii 3 qabamee fudhatame. Abdiisaa Gaa kanneen biroo waliin mana hidhaa galchanii reebuu fi rukkutuu erga rakkisanii booda guyyaa 4ffaatti konkolaataatti fe'uun gara Misuwaa itti aansuun Moqadiishoo Dahaniin kan jedhamu mana hidhaatti darbatame. Faashistiin Itoophiyaa gara mana hidhaa Dahanii kanneen galchan keessaa baay'een isaanii rasaasaan, beelaan, dhibeedhaan dhumaniiru. Mana hidhaa Dahinnitii kanneen hidhaman 18 waraana miseensa Xuqur Ambassaa keessaa filanii boolla mataa isaanii akka qotan taasisuun rasaasaan fixan. Waraanni Xuqur Ambassaa 30 kanneen biroo waliin gara Xaaliyaanii dooniin fe'amanii ergaman. Dooniidhaan guyyaa 3 erga deemanii booda Naapoolii yommuu ga'an 30 mana barumsaa waraanaa holataa isaan kaan irraa adda baasanii mana hidhannoo Anyoonoo jedhamu galchan. Abdiisaan isaan keessaa nama tokko yommuu ta'u bara 1931tti gara mana hidhaa Naapoolii Bojiiriyaaliitti geeffame. Mana hidhaa Bojiiriyaalii keessatti rakkoon akkumatti cimeen waraanni addunyaa lammaffaa jalqabe. Sochiin waraanni addunyaa lammaffaa Xaaliyaaniif yaaddessaa ta'e waan itti mul'ateef hidhamtoota iddoodhaa gara iddootti naannessaa turan. Abdiisaanis mana hidhaa ture gara naannoo mana hidhaa Bilaasbaadii Koomboo Intarneetitti geeffame. Biyya Xaaliyaanii waggaa 2 kan ta'uuf erga turaniin xiyyaara Ingilizii tokko innoolee mana hidhaa Abdiisaa Gaatti hidhamerra yommuu qubattu waraqaa bittinsite. Liitanaal Koloneel Abdiisaanis waraqaa tokko argatee kaasuun dadachaasee borsaasaa keessa kaawwate.
Kana yommuu godhu kan arge hidhamaan tokko isaan himachuun waardiyyaan dhufee rukkutuun waraqicha fidi jedheen achumaan manedhaa biraatti geesse hidhe. Rakkinichis itti cimsee Abdiisaa Agaan manedhaa faashistii kana keessa akkaataatti ba'uu danda'u tooftaa barbaadu eegale. Tooftaan ni uume akka dhukkubsataa maraataa fakkaatee ba'uuf ture. Hanga maraatummaa isaa ibsuuf jedhee halkan walakkaa cufaa balbalaaf daawwitii foddaa dhiitichaan reebuun sagalee ol kaasee iyyuu jalqabe. Halkan guutuu iyyaa bulee. Waardiyyoonni harkaaf miila isaa kaateenaan hidhuun gara hospitaala dhukkubsattoota sammuu Tiriil jedhamutti geessan. Hakiimichi fuula gaariin qabatanii yoo simatanis Abdiisaan garuu ni lola. Osuma iyyuu fi geeraruu hakiimicha yaada waan wallaalchiseef hakiimichi sammuun isaa tuqameera kan jedhu ragaa mirkanaa'e kenneef. Waardiyyoonni manedhaatii kaateenaa miilaaf harka isaarraa yommuu hiikaniif isaan rukkuchuuf waan argate hunda darbachuutti ka'e. Hoogganaa waardiyyootaa raayyaa waraanaa baay'ee of duuba ofuun yommuu dhufu Abdiisaan lafarratti kufee gangalataa ture. Maraataa ta'uu isaa manee kaateenaan miilaaf harka isaa hidhanii gara mana hidhaatti galchan. Barii isaa Abdiisaan raayyaadhaan hordofamee gara mana murtee Koonyaa Liichee geeffame. Abbaan murtii dhimmicha erga ilaalanii booda guyyaa lamaaf manedhaa Liichee ture akka dhiyaatu murteessan. Kana gidduutti Abdiisaan tooftaa uumuun manedhaa kana akkaataatti ba'uu danda'u yaaduu jalqabe. Manedhaa kana keessatti hidhamtoota biyya adda addaatti dhufan hidhaman keessaa Jaalota kan jedhamu hidhamaa booji'amaa Yugoslaaviyaa tokko waliin hiriyyummaa cimsatee ture. Walitti dhiyaachuu isaaniirraa kan ka'e yaada Abdiisaan dhiyeesseef deeggaruun gootummaan miliquuf yookiin murtoo du'aaf lamaanuu walii galan. Halkan tokko Abdiisaan uffata qorraa halkanii isaa diriirsuun waan takka funyoo dheeressee qopheesse. Qarqara funyichaa isa tokko qarqara sibiila foddaatti hidhuun itti rarree lafatti gadi bu'e. Erga lafa bu'ee booda gara kutaa jooliyootaa keechi ga'ee sagalee isaa gadi buusee waamuun isa baase. Yugoslaaviyoota 5 fi Itiyoophiyaanota 2 baasuun dallaa koruun rarra'anii bu'uu yommuu jalqaban Yugoslaaviyaan tokkoo fi Itiyoophiyaan tokko waardiyyootaan rasaasaan rukkutamanii yommuu kufan isaan kaan garuu ni miliqan. Abdiisaan gara mormitoonni faashistoota argaman tulluu Saambiichinoo osoo deemaa jiru jaarsa tokko mucaasaa waliin ajjeessuun fardaaf meeshaa isaanii irraa fudhatanii adeemsa isaaniitti fufan. Gootota tulluu Saambiichinoo waliin walitti makaman. Walgayii waliigalaas gaggeessan. Abdiisaa Agaan yeroof kan argamu biyya ambaatti gootonni faashistoota kan jedhaman hunda ajjeesuuf waan nu hordofaniif gonkumaa hanga meeshaa waraanaa argannutti harka keenya dachaafnee taa'uu qabnu. Faashistoonni iddoo jirrutti hangan booji'anitti keessattuu gurraacha waan anteef ana booji'uu irraa sekendii tokko keessatti lubbuu koo akka baasan nana mana eeyyamamaa kan ta'e ana hordofaatii meeshaa waraanaa argannee lubbuun keenya amma jirtutti humna diinaa dadhabsiisuu qabna jechuun yaada isaa kenne. Yaada isaa irratti dursaan goototaa fi Yugoslaaviyoonni 27 Ingilizoonni 2 walii galanii boombii qawweef shugguxxii qabachuun mana hidhaa Abdiisaan itti hidhametti deeman. Gootonni kun yommuu naannoo sana ga'an bokkaan cimaa cabbii qabu roobuu waan jalqabeef Waaqayyo nu gargaaruu jalqabe waan ta'eef jedhanii gara balbalaatti siquun waardiyyaa dhaabbatee harka isaa borsaa kaapportaa keessa godhe tokko Abdiisaan akka qeerransaatti tutaalee kokkeessaa hudhe. Nama Ingilizicha waliin ta'uun morma isaa micciiranii darbachuun garaa isaa saanjaan tarsaasan. Ingilizichi uffata seeraa nama du'e sana uffatee waardiyyaa fakkaatee balbalatti garagalee dhaabbate. Achumaan akka tasaa hoogganaan waardiyyootaa yommuu dhufe gara iddoo waardiyyoonni dhaabbatanitti siquun Abdiisaa fi Ingilizoonni sun wal gargaaruun ukkaamsanii isa sajjeessan. Bokkaa hamaa roobaa jiru da'oo godhachuun gootonni mooraa marsan. Eegdonni raayyaas daannoo keessa jiranis tokko tokko isaanii dabareemaan dhabamsiisan. Abdiisaan matarayyasii kanneen biroo meeshaalee filatanii hidhachuu jalqaban. Achumaanis waraana xaaliyaanii tokko dursaa godhachuun gara hoogganaan jirutti deemuu jalqaban. Hoogganichi waamamee yommuu gadi ba'u Abdiisaan matarayyasiin ajjeese. Xaaliyaanii isaan dursee geesse sanas dhumarratti ni ajjeesan. Obboleeyyanii fi haati manaa namicha du'ee reeffa irratti kufanii yommuu iyyaa boo'an Abdiisaan isa Finfinnee irratti faashistiin xaaliyaanotaa hammeenyaan raawwatan yaadachaa inni ajaja Waaqaatiin gara biyya hin beekneetti ergamee gumaa dhiiga sanyii isaa baasuu danda'u isa murtoo Waaqaa Waaqni kenne ajaa'ibsiifate. Haala kanaan Abdiisaan hidhamtoota hunda eegsise. Manidhaa keessa kan ture nyaata, rasaasa, meeshaaf wanta adda addaa konkolaataatti fe'achuun namni tokko osoo hin du'in injifannoon deebi'an. Inni ijoon gootummaan Abdiisaa uummata gurraachaaf boonsaa kan itti ta'ee fi Oromoon addunyaa guutuutti uummata sodaatamaa ta'uu isaanii iddootti mirkaneesse gammoojjii xaaliyaaniitti waraana biyyaalessaa inni godhedha.
Saan Loorensoo fi Tulluu Saambichiinoo irratti gootota biyya adda addaa waliin ayyaana iddoo jedhamutti da'annoo hojjetatanii faashistoota Jarmaniif Xaaliyaanota waliin iddoo itti waraana hamaa taasisanidha. Gootonni kun raayyoota Xaaliyaanii fi Jarmanoota biratti baay'ee sodaatamaa turan. Gootota kana wanti akka sodaataman isaan taasise Itoophiyaanota keessattuu Abdiisaa Agaan jiraachuu isaatiin. Maqaan Abdiisaa Agaa yeroo sana Antoonii jedhamee kan waamamu yommuu ta'u, raayyaa Xaaliyaanii fi Jarman guutuu keessatti maqaa sodaatamaa ture. Kanaafis ragummaa isaa kan kenne Abdiisaa fa'iin booji'amee kan ture shaalaqaa gootota Jarman murtoon du'aa irratti kennamee du'uuf jedhee booda jecha dubbatedha. Waa'ee sodaatamummaa Abdiisaaf gootummaa Itoophiyaanotaa yommuu dubbatu, isin warri Yugoslaaviyoonota fi biyyoonni biroo ana dhaggeeffadhaa, wanta dhugaan isin hubachiisaa jedheem. Humni faashistii kutannoo keessan kan hubatee fi humna keessan ol kaasee waan tilmaamuuf sodaan itti mul'ateera. Kanas nuti erga dhageenye turreerra. Irra caalaa seenaan gootummaa Itoophiyaanotaa Antoonii yookaan Abdiisaa ol ka'ee dubbatama jedheem. Itoophiyaanonni isin gidduutti argamuun raayyaa faashistootaa gidduutti sodaa uumeera. Kanaaf wanta nani amma isin gaafadhu osoo waan hin du'in dura gootummaa keessan ajajaa kiyya fuulduratti akkan ibsu qofaan akkanaaf eeyyamtan isin gaafadha jedheem gaaffii gaafate. Itti aansees haala murtee kennameen rasaasaan rukkutamee akka du'uuf harkii fi jisaa huccuu gurraachaan hidhamuuf yommuu jedhu gaaffii gara laafinaa dhiyeesse. Anaaf isin iddoo kanatti kan walitti fide dirqama keenyadha. Gootummaa Itoophiyaanotaa yommuun mana hidhaa tureetti kitaaba dubbiseera. Akkasumas gootummaa keessaniif Jarmanoonni ragaa ba'aniiru. Kanaafuu amma kan nuti gaafannu osoo hin hidhamiin ajjeechaa du'aa akka nurratti raawwatamuuf akka gootaatti akka duunudha jedheem erga gaafatee booda yaadannoo Abdiisaaf haa ta'u jedheem shugguxxii mudhii isaa saqqii surree isaarraa saatii harkaa isaa qubeelaa quba isaa baasee kenneef. Isa booda booji'amtoonni Jarman Hitler haa jiraatu jecha murteen du'aa irratti fudhatame. Waraanni mootummaan gamtoomanii faashistoota irratti aleellaa cimaa waan irratti baneef faashistoonni Abdiisaa fa'aa irratti injifannoo gonfachuuf aleellaa cimaa banuu hin dandeenye. Yeroo kana gootummaa Abdiisaan raawwatee ammeenyummaa isaatiin kan beekame Tirombeet ajjeesuu isaatiin. Tulluu Saambichiinoo irratti gootonni lakkoofsaaf humni isaanii dabalaa waan dhufeef haala humna hiriirsuu akka mijatuuf kutaa waraanaa afuriin alaabaadhaan adda bahanii ramadaman. Tokkoffaan kutaa waraana tokkoffaa keessatti gootota Ameerikaa 250, kutaa waraana lammaffaa keessatti Liitinaal Koloneel Faayil alaabaa Ingiliz kanneen qabatan raayyaa 300, kutaa waraanaa sadaffaa keessatti gootota Yugoslaaviyaa fi Xaaliyaanii 400 kanneen hoogganaa Yugoslaaviichaa Kapteenii Juuliyee Taachaakiin durfamu, kutaa waraanaa afuraffaa keessatti gootota biyyoota adda addaa 380 ta'an alaabaan isaanii kan Itoophiyaa ta'e Meejar Antooniyoo Abdiisaa Agaatiin kan durfamu ta'e. Ejjennoo kana booda alaabaa Itoophiyaa qabatee raayyaawwan koo akkan hoogganu yommuu ta'u jaalalli biyya kootii fi mootummaa koo waan ho'ee natti dhaga'amu natti fakkaate mootummaan faashistii Roomiis labsii tokko baase. Meejar Jeneraal Abdiisaa fi hooggantoota gootota biroo qabee nama naaf fide yookaan morma isaanii kutee kan na agarsiiseef nishaanii warqee fi liiree 100,000 badhaasa jedhee labsii himsiise. Maarshaal Baaloo Baariin kan jedhamu waraana Abdiisaa barbadeessuuf geeraree raayyaa isaa hoogganaa yommuu dhufu gootota Abdiisaatiin booji'ame. Rashanamuuf jennaan harka isaa gara bataskaana tokkootti ol qabee ilaalaa gurraachonni biyyoota kootti dhufanii murtee tokko malee anaan ajjeesu jedhe. Abdiisaan garuu waan kana fakkaatu yeroo hundumaa waan isa qunnamuuf Xaaliyaanonni Itoophiyaa keessatti miidhaa isaan geessisan biyya isaanii irratti fudhachuuf nama qulqulluu Waaqaan dhiiga Itoophiyaa deebisuuf jedhee fudhatamaa ture. Maqaan Abdiisaa Agaa Xaaliyaanii guutuu keessatti waan sodaatamaa tureef wambadoonni tokko tokko fuula isaanii wanta gurraachessu halluu dibata meeshaa qabatanii baadiyyaaf magaalaa keessatti ani Antooniyoo Abdiisaadha jechuun akka saamaa jiraatan dhaga'e. Guyyoomsitoota kana qabuun qaba jedhee yeroo baay'ee barbaadaa ture wambadoonni saamicharra akka jiranitti isaan barbadeesse. Waraanni faashistii injifatamtoonni Room yommuu bilisa taatu gootonni akka galan yommuu ajajaman Abdiisaa jala gootota turan qabatee Room yommuu galu gurraacha ta'ee adiin alaabaa Itoophiyaa harka bitaa isaatti kan Ingilizii immoo harka isaa mirgaa irratti hidhachuun kan biyyoota kaanii immoo konkolaataa irratti hidhee akka mirmirfamu gochuun magaalaa yommuu seenan fiildi maarshaal Bakaawent haala ho'aa ta'een simate.
Abdiisaadhaafis sa'aatii warqii harkasaa fi nishaanii badhaase. Abdiisaanis raayyota Jarmaniif Xaaliyaaniitiin booji'aman meeshaalee waraanaa baay'eef gurguddoo lakkaa'etti kenne. Walharkaa fuudhinsa sana booda raayyoonni Biriitaaniyaa guddittii uffata uffachuun deeggartoota isaanii waliin gara Jarmaniitti akka duulu ajajame. Gulantaa meejerummaatiin ji'a 3 oliif Jarman keessa ajajoota baay'ee injifannoo olaantummaan ba'e. Lammiin Ingilizii Meejer Baansoonuun Abdiisaan lammummaa isaa gara Ingiliziitti yookaan mootummaa Ameerikaatti akka jijjiiruuf eeyyamummaa gaafatanaan deebii Abdiisaan kenneef gonkumaan danda'u nuti Itoophiyaanonni sodaaf gantummaan beeknu kan jedhu ture. Ejjennoo isaa kanarraa ka'uun kanaaraan Ingilizoonni miseensummaa raayyummaa isaanii keessaa baasan. Abdiisaan biyya keenya keessatti addunyaa irratti kan beekame goota gootummaa Itoophiyaanotaa kan beeksise ture. Shaambal Abdiisaa Agaa biyya diinaa Awurooppaatti gootummaa hojjeteen ni beekama. Kanarraa ka'uun meejeriin Ingilizii isa dhabuurra fakkaata. Xaaliyaanota waliin ta'uun Abdiisaan yeroo gootummaa Xaaliyaanii keessatti warreen abbaa lafaa ta'an 32 ajjeesire jechuun himatatti bananii ajaja Ingiliziitiin gara mana hidhaa lammataa Liicheetti ergame. Abdiisaanis abbaa murtii Xaaliyaanii harka mirgaa Ingilizii kan Ameerikaa karaa bitaa warra Mooskoo daawwattoota warri Faransaay immoo kaabchiisaa murtii ta'uun akkaataa mootummaa isaaniitiin moggaafaman. Lammii Ingilizii Finfinneetti dhalatee fedhasaan Abdiisaadhaaf abukaatoo dhaabanii. Haa ta'u malee Abdiisaa murtiirraan baraarre. Waggaa 32tti murtaa'e. Abukaatichis dhimma sana mana murtii Londonitti argamu Fiildi Maarshaal Baakaawuntii Alii Gaazii irratti oliyyannoo teelegiraamaan dabarse. Maarshaalichi gootummaa Abdiisaa fi hojiiwwan gootummaan hojjete akka gaariitti beeku waan ta'eef murtiin hidhaa kenname gara maallaqaatti akka jijjiiramuu fi maallaqicha mootummaan Ingilizii akka haguugu ta'e Abdiisaan mana hidhaatii akka ba'u ajaja dabarsan. Mana hidhaatis ba'e. Achumaan gara biyya isaatti osoo hin deebi'in dura gootni guddaa Ziraayidraas Napooliyootti hidhamee akka jiru waan dhageef gaafachuuf gara mana hidhaa yommuu deemu mana hidhaa keessatti dhukkubsatee akka du'e odeeffannoo magaalaa keessaa dhaga'e gaddaa deebi'e. Abdiisaan karaa Kaayiroo irraan gara biyya isaatti yommuu deebi'u ammas Ingilizoonni Kaayiroo irratti Abdiisaa arganii lammummaa isaa akka jijjiiruu fi gara Kaanaadaa barnootaaf akka isa ergan waadaa galanii fi waliigaltee kufaa taasisee imala gara biyyaa itti fufe. Kun kan nu agarsiisu Ingilizoonni Abdiisaa lammii Ingilizii taasisuuf hagam akka isaan ifaajan gootummaa isaas hagam akka dinqisiifatanii fi isa kabajan agarsiisa. Yaaliin Ingilizoota erga fashalaa'ee booda kabaja Abdiisaaf affeerraa guddaa godhanii gara Itoophiyaatti geessan. Karaa Jibuutii goree gara biyya isaa yommuu seenu kabajaa fi muudama isaaf ta'uun arganne. Garuu bara 1956 akka lakkoofsa Itoophiyaatti wucaalee irratti waraana Somaalee waliin taasifameen gootummaa olaanaa fi nama boonsu waan hojjeteef raayyaatti isaa biratti Jigsaa jedhamee waamamaa ture. Abdiisaa Agaa biyya Oromaatti gootummaa olaanaa hojjetee erga deebi'ee booda Room Naapooliyoon irraa karaa Ijipti Kaayiroo karaa Jibuutii goree gara biyya isaatti deebi'eera. Hagayya 25 bara 1939 akka lakkoofsa Itoophiyaatti gulantaa shaambalummaa argate. Mana hidhaa Xaaliyaanii keessattis gammoojjiiwwan keessatti gootummaa gootaa hojjechuun raayyaawwan diinaa biyyatti makuun injifannoon gara biyya isaatti goota deebi'eedha.